YouTube baanarii akkamitti hojjannaa warri jettanii rakkataa turtan har'a viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufeetan jira. Asumaan ijoon nama tufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa, har'a akkamitti akka loogoo maqaa ofiitiin buufatan loogoo hojjechuun nu barbaachisan jechuudha. Akkamitti akka buufatan waliin ilaallaa jechuudha. Kana irratti yeroo baay'ee isinitti agarsiisaa ture aappii kana jechuudha. Aappii kana irratti wantoota baay'ee irraa buufachuu dandeenya. Aappii Pinterest jedhu kana Play Store irra seennee itti barreessinee buufachuu dandeenya jechuudha. Play Store irratti akkas jennee yoo barreeffanne haala ajaa'ibaatiin nuuf bu'uu danda'a jechuudha. Pinterest kanarra seenna. Pinterest kanarra yoo seenne wantoota adda addaa irraa argachuu dandeenya asirraa jechuudha. Pinterest kanarra wanta nuti itti barreessinee irraa argachuu dandeenyu, wantoota nuti harka keenyaan hojjennee hin dandeenye wantoota jechuudha. Sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa argachuu dandeenya. Maqaa keenya yoo barbaanne kun wantoota asirratti argaa jirtan akkuma asirra seenan kun yoo viidiyoo wayii hojjettanii viidiyoo sanarra akka nama taa'ee haasa'aa jirutti hojjechuu barbaaddan kun wantoota adda addaa jechuudha. Waan akkasii kana waan akka barcuma fakkaatu jechuudha. Viidiyoo irratti dalaguudhaaf wantoota adda addaa irratti dalaguudhaaf kana keessa yeroo seennu wantoota baay'ee arganna jechuudha. Akkasumas piroofaayilota adda addaa piroofaayila wanta irratti hidhachuu barbaanne fakkeenyaaf yoo followersiin keenya fa'aa akkuma wahii galee jedhu kun as keessa seenne as jala barbaanne jechuudha. As jala barbaanne wantoota baay'ee asirraa argachuu dandeenya. Kan kuma 50 jedhee jira, kan 1,000, kan 10,000 takkaan jira jechuudha. Hundi isaayyuu wantoota adda addaa kun akkuma isin argaa jirtan. Har'a kana miti wanti nuti ilaaluuf deemnu asirraa wantoota baay'ee arganna jechuudha. Aappii kana aappii bareedaadha. Aappii kana buufachuun nama hundarratti dirqama jechuudha. Nama sooshaal miidiyaa sirriitti fayyadamu irratti wantoota baay'ee asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa keenya asirratti barreessine qubee keenya tokko tokkoon asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Loogoon keenya fakkeenyaaf loogoon nuti asirraa argachuu dandeenyu kun asirratti loogoo jennee barreessinallee ammas maqaa keenya qubee maqaa keenya amma maqaan keenya fakkeenyaaf qubee kanaa ta'e jedhu qubee raa kana yoo argachuu barbaade akkana godhee itti barreessa. Qubee raa kana erga itti barreessee booda search godha naaf fida jechuudha. Isa booda qubee raa kana dhiifama daataa kiyya dadhabaadha. Moobaayiliin kiyya illee biizii ta'uutti jira. Naaf filee jira natu irra deebi'e malee. Raa kana yeroo akkasitti itti barreessee kun haala ajaa'ibaatiin qubee maqaa kiyyaatiin naaf fide jechuudha. Qubee viidiyoodhaan hojjetame illee ta'ee qubee barbaanne haala ajaa'ibaatiin kun asirraa akkasitti loogoo maqaa keenyaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Loogoo jechuun kanuma qubee akkanaa kana qubee keenya kana qubee maqaa keenyaa kana wal jala dabarsinee aappii irratti ittiin hojjechuu haala ajaa'ibaatiin ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kun qubeewwan adda addaa qubee leenci bira taa'u amma maqaa kiyya kunuma amma fakkeenyaaf asirra dhufnee gaafa jennee jennu akkamitti buufannaa jettanii warri rakkattanii jirtanii as tuqattan kun bakka tuqaa kanaa kana tuqannaa jechuudha. Tuqaa 3 kana tuqannee yeroo jennu maal nuu fida kun daawulood imeej bakka jedhu kana nuu fida jechuudha. Daawulood erga nuun jedhee daawulood imeejii kanarratti tuqannee haala ajaa'ibaatiin daawuloodii godhachuu dandeenya jechuudha. Wantoota baay'ee akkasittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Wanti nuyi asirraa barannu wanta guddaadha. Aappiin kun wanta guddaa qabatee jira jechuudha. Wantoota adda addaa haala ajaa'ibaatiin hojjechuudhaaf jechuudha. Nama viidiyoo hojjechuu barbaaduu fi warroota yuutuubera ta'an hundaaf iyyuu nama tiiktook hojjetu wantoota adda addaa viidiyoo dalaguu illee nama waan adda addaa fayyadamu nama hundaaf iyyuu hin fayyada jechuudha aappiin kun. Kanaaf iyyuu wantoota loogoo kana akka itti hojjetan akkaataa itti wal jala dabarsanii wal bira dabarsanii qubee kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf kiyya qubee raa taansee qubeen maatu jira yoo ta'e maa sanaaf raa sana akkamitti akka wal bira kaa'an yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee hojjenna. Nagaadhaan naaf turaan isiniin jedha.